nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gahaadha. Egaa kan argannu fakkeenyummaa ijoollee kanaati jechuudha. Ijoolleen kun kan isaan argaman mana barumsaa SOS magaalaa Jumaa keessatti argamu. Akkuma argitan barattoota irraa uffata sassaabanii ijoollee harka qalleeyyiidhaaf kennuudhaaf qopheessaati kan jiru. Egaa ijoolleen kun hojii tola ooltummaa garaagaraa keessatti hojjechaa jiru jechuudha. Nagaa isin gaafachuu hin daganne. Kam jirtu ijoollee? Nagaa keessan kun qophii gumiileeti. Qophii gumiilee keenya irraatiin immoo kunoo akkuma isin agartan barattoonni babbareedoon kun ijoollee harka qalleeyyiidhaaf meeshaalee garaagaraa walitti qabuudhaan ijoollee gargaaruudhaan gumii kanaa hojjechaa jiru. Kanaaf muuxannoo gumii isaanii immoo isiniif qonna amma xumuraatti nu hordofaa turtii gaarii. Tole maqaan koo Sitraa Sultaan jedhama. Mana barumsaa SOS'tti barattuu kutaa 8ffaa baatee egaa kan inni dhufe gumii tola ooltummaa mana barumsaa keenya jiru irraayi. Gumii tola ooltummaa mana barumsaa keenya kaayyoon isaanii guddaa ijoollee akkuma sila jettan ijoollee harka qalleeyyii maatiiwwan isaanii wajjiniin deeggaranii jarris of danda'anii akka nama deeggaran gochuudha. Egaa amma wanaa hojiiwwan adda addaa hojjannee jirra. Kana keessaas bara 2015tti meeshaalee fi uffata akkuma isiin biraa argaa jirtanu adda addaa sassaabuudhaan nama deeggaraa jirra jechuudha. Meeshaalee nu sassaabnee deeggaraa jirru akkuma bira ilaalamutti pasta, mokoroonii, akkasumas hamuunaalee adda addaa fi uffata akkuma bira argamu uffata adda addaadha. Kanagaa kan walitti qabnu nama biraa adda irraa miti. Mana barumsaa keenya kan jiranu ijoollee irraa, maatiiwwan ijoollee irraa fi barsiisota keenya irraa kanuma sassaabnee deeggaraa jirra jechuudha. Gumii kana keessatti hirmaachuun baay'ee gammachiisaadha jechuun egaa namni tokko haala deeggaramee ka'ee fuulli isaa haala kolfaa argamu gaa isa caalaa nama deeggaramtu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Gumiin keenya dhaadannoon isaanii tokko gaa nama gargaaruudhaaf nama ta'uun qofti gahaadha jenna. Kanuma waliin qabsiisee gaa ijoolleen hundinuu nama deeggaruudha. Akka jarri barataa jiranu ijoolleen biraa akka baratanuuf, ijoolleen biraa akka uffatanii bulanuuf, ijoolleen biraa akka nyaatanii bulanuuf gochuudhaan egaa ijoolleen gumii akkuma keenya gaa nu akka fakkeenyaatti fudhatanii mana barumsaa jiraatti gaa gumii tola ooltummaa ijaaruudhaan qindeessuudhaan ijoollee environmentii dhuma jara keessa jiran gaa deeggaruu danda'u jechuudha. Maqaan koo Shukkaaree Dirribaa jedhama. Barsiistuu saayinsiiti. Gumii tola ooltummaa kanas natti hooggana jechuudha. Akkuma beekamu manni barumsaa SOS Armaangibaan irrayyuu dhaabbata kana ta'uun dura gumii chaaritii irraan kan inni ka'edha jechuudha. Nus immoo fakkeenya isa godhanne ergi mana barumsaa kun baname jalqabee amma ammaatti waa hedduu hojjechaa jira. Magaalaa keenya keessa kan jiran ijoolleen abbootiin gargaarsa barbaadan baay'eetu jiru. Isaan faana yeroo nus dhaabataa jirra. Bara kanas akkuma sana ammas ijoollee dhumarraa funaannee waan jiru hundumaan isaan cinaa dhaabataa irra jechuudha. Amma jechaan ibsuudhaan hoodee jechuudha. Ijoolleen gaafa as galan gumii kana gaafa galan barbaacha isaaniitiin waan ta'eef fedhii isaan irratti hundaa'eetti waan ta'eef maatiin jalaarree akkasuma ijoollee wajjin haala nama gammachiisuun wantatti gaafattee gargaaruudhaan wanti duubatti jedhanii jiru jechuudha. Ammas akkuma nu ergaa dabarsineen ijoolleen kun hundi isaanii waan qabaniin ijoollee sana cinaa dhaabataa jiru jechuudha. Maallaqaan illee gargaaraa jirra. Ijoollee qofa miti. Manni barumsaa keenya dandeettii kan qabu qofa miti kan baratu asitti harka qalleeyyiin irra jira. Ijoollee iskoolaarshiippii argatanii jechuudha. Isaaniif illee meeshaalee barnootaa, uffataan, kophee isaanii, nyaata illee
isaan faana dhaabataa jirra. Mana barumsaa keenya keessa amma gara ijoollee lama maatii isaanii wajjin ammoo dandeenyuun gargaarree jirra. Mana barumsaa keenyaan alayyuu immoo Jimma keessa kan jiru mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ajiippii mucaa tokko akkasittiin gargaaraa turre. Qarshiidhaanis uffatallee nyaata waan akkasitirree gargaaraa turre. Hundiyyuu namni nama kan ta'e gargaaruu qabna. Akkuma keenya ba'anii barachuu qabu, akkuma keenya uffachuu qabu, nyaachuullee qabu. Yoo dadhabne qarshiidhaan waan kennamu uffata nyaatan yoo dadhabne yaadanillee gumii kanaan ala ijoolleen shamarran kutaa shanaffaa baa otoo omtuu ittiin dubbatin qarshii sassaabuudhaan ijoollee gargaaranii jiru. Kun jechuun hirmaannaa guddaa yookiin kaka'umsa guddaatu keessa jira jechuudha ijoollee kana keessa. Egaan ijoollee qophiin keenya akkam ture waa guddaa irraa barattamni isinis bakka jirtanitti ijoollee harka qalleeyyii abbaa fi haadha isin qabne uffata isa ta'u waan qabdan hundumaatiin gargaaraa isiniin jenna. Isaanis egaa akka carraa ta'aniiti malee barattootuma akka keessanii waan ta'aniif waan qabdaniin gargaaraa isiniin jecha qophii keenya asuma irratti xumurra. An qopheessaan qophii kana gammachuun isaa keen ture. Ogeessa kaameeraa keenyaan Gidaa Walde Sanbat akkasuma konkolaachisaa keenya gammachiisa olaanaa faana isin faana turre. Torban qophii kan biraatiin hanga wal agarutti nagaatti.